الله أكبر الله أكبر وقمتي نمني نمتهم قفت جهاد كجد مرة أوروبا الرا بيوت أكا إيطالي إسبان بورتغال تركي دبلته gargaarsa ummata gazzaadhaaf godhamuu qaba ka jedhanirraa ummanni dooniiwwan 50 gara gazzaatti imalaa jiran jechuudha. Gareen uggura baratte garee weerartuun Israa'el jedhamtu akka gargaarsi ummata gazzaa hin geenneef ummata Filisxiin hin geenneef uggura doonidhanirra kaayaa jirti jechuudha. Uggurri isiin keettu kun immoo torbaanota dhufan keessa qaanqee ajaa'ibaat أوروبا الرا إسرائيل تقبسيسو بجرا جتشو كناف ربين أمة فلسطين جنا هادابتو موتمان كولومبيا اللي بايتوكو غلطو مسين جنة نمني نمتهون قفت قهادا أمان نكوني سالن أمانتين كتان غند أوتو هنجنة أوروبا الروان قبنغوتو أمة غزاتف أمة فلسطينف qabatanii dhufanillee bakkallee gahuu baatu garuu seenaa guddaa hojjetan garee weerartuu dajjaal neetniyaa'uun ummata gargaarsaaf dhufe kanarratti tarkaanfii fudhate gargaarsa isaanii harkaa balleessus garuu isaan seenaa guddaa hojjetan. Pirezidaantiin Kolombiyaadhaa murtii haqa qabeessa fudhate Israa'el irratti kana boodatti dippiloomaasii fi hariiroon Israa'el waliin qabnu dhibbaan dhibbatti addaan kunnee jirraa jedhaniiru. Wanti hooggantoota biyyoota biraarraallee barbaachisu isuma kana. Gochi Israa'el ummata deeggarsa gazzaatiif dooniidhaan Awurooppaarraa ka'anii dhufan irratti fudhatte yeroo muraasa booda ibidda Awurooppaa guuturraa akka isitti qabsiisu arguuf jirra. Yeroo muraasa booda dajjaal neetniyaa'uun ibiddi isatti qabsiifamuun hin hafu. Kanaaf ummata gazzaatiif rabbi bilisa isaan haa baasu. Rabbiin isaan cinaa haa dhaabatu. العالمي نحن نتقدم إلى غزة في مهمة إنسانية ليس من حقكم إيقافنا. نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية إلى غزة تهدف إلى كسر الحصار الغير القانوني على غزة وإدخال المساعدات، وهي قرارات مدعومة من كل شعوب العالم ومدعومة من الأمم المتحدة. أنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب أخرى إلى جانب جرائمكم المتعلقة بالإبادة وبقتل الأطفال والنساء والمدنيين والحصار الغير قانوني على غزة. لذلك نطلب منكم إخلاء البحر وإفساح المجال لسفننا التي لديها الحق في الحماية الدولية لكي تصل وتسلم المساعدات إلى غزة. عاشت فلسطين حرة. انتهى البث.